Arrabayyoo ganda keenya kana ni oowa. Shuumoon bishaan fixatte isiniin hin jennee jechuudha. Sigalee waan hin beekurraa waan keeysa beeynurraa isinii himnee turre jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Sigalee rabbiinis nun qaaneessine abiyyi isaa galatoomu. Sigalee abiyyi isaa galatoomu beekii abiyyi galatoonfachuu qabnaa beekadha. Keeysattuu qabsaa'onni abiyyi galatoonfachuu qabnaa beekadha. Abiyyi laal hedduu fi jarjaru jira. Hedduu fi shaffisu jira. Ifii firra qabsaa'u jira. Ana amma duraan isinii hime mootummaa kana irra qabsaa'uu nuun barbaachisu. Ati cal jetteetuma if jaaruu malee. Cal jetteetuma jaaramuu malee. Numa qophaa'uu malee irrattuu qabsaa'uun hin barbaachisu. Jee amma duraan isinii hime. Saniifuu kanarra qabsaa'uun hin barbaachisu. Amma Ameerikaanis harka jalaa fudhachuu deemti jechuudha. Dheengadda ni beektan Ameerikaadha tafilaa jettee isa namicha kana filtee jechuudha. Inni filamuu qaba jettee tafilte Ameerikaan. Ameerikaan woboo biraas dhayitee warri siyaasaa mee isin biraa. Kaan biraas dhayiteetti propozaala isaanii laaltee amma dura lafa dhiiftee ammaaf namichummaan kun haa bulchuu jettee wayyaanee wanni dabra biraan irraa deebiteef sigale nuti gaa caluma jenneetuma isaa cabse isiniin jechuu turre malee wayyaanee wanni dabra biraan irraa deebiteef sigale dubbiin laalaniiti wayyaaneen biyya bulchuu ni feetanii jennaan hin barbaannu jennaan Tigraay muranna jennaan Itoophiyaan diigamuun taatu deebi'aa janii deebistee jechuudha. Deebiftee jechuudha. Sigalee. Sagalee jettani. Laaffaa sagalee isiniif hin ta'u jedha. Akkana gooteeti. So American amma sagaleen toltee jirti. So American American akkasitti wayyaanee gaafas deebiftee jechuudha. Wayyaanee deebiftee jechuudha. Oh sorry. Qilleensaan isin bane. Wayyaanee deebifte. Namichi gartee sagaleen amma toltee mimi amma toltee fakkaata. Itti isinii kaaye. Amma tolte kaa. Toltee mimi bareedduudhaan lakkiin jira ooyi. Ayyee galatooma. Xixiqqaatte. Ayyee tolte. Ayyee. Thank you warri tolteettan. So akkasit deebitee jechuu wayyaaneen har'a hayyoonni keenya beektonni keenya nama tas keessa na dawwalee na jeeqame nama wayii koflu jira namaan na jeeqe. Beektonni hoggi kunoo dawwalalla.
So hin dawwalina warri dawwaltan sheeka jeeqna. So saniifuu har'a hayyoonni keenya dheengadduma wal ga'anii obboleeyyan kiyya mee ilaalaa osoon baatiin ga'in amma namoonni gariin maal fidanii miitirqishoo fidanii miilliyyoo fidanii maal fiduu danda'anii maal ani wallee gaafaan itti sii baasu sheekkaa buta dhugaa hin seeyin dhaadannoo isaanii woboo tokkichaa dhawaa bar dhibba isaanii je'ee hoggii walleetti sii baasu onnee isaaniitiin beeka. Wanni kun paartiitii yaan sirrittiin sii beekamee dhagee. Wallaahi billaahi tallaahi anarra duraas isinii himeetiin jira. Anarra duraas isinii himeetiin jira. Wallaahi abiyyi namnichirra tursiisu jiru warra gartee waltahuu dide hayyoota keenya ka garagara yaa'u kana malee abiyyi dandeettichirraan turu hin qabu. Abiyyi dandeettichirraan turu hin qabu je'eetiin isinii himee jira. Laan waan kana itti dhiheenyaan beeku. Amma faarsee bulaan haarayni kun hamma farshoo fi jimaa dura gannaqanii akkatti haa jiru kun abiyyi kana hin beekan. Abiyyi illeen isaan hin beeku. Laal namni sirriitti isa beeku an darasaa jawwee ta'uu nan dagatina. Idduutti bilziqinnaa haa ta'u malee darasaa jawwee ta'uu nan dagatina. Durirraa qabee jalqabarraa qabee jawween namicha kana mormuu turuu isaa nan dagatina. Darasaan waan shayni beeku darasaan hin wallaaltu ni beeku. Namicha kana sheexaanticha kana sirri beena. Sheexaan warri sagalee jechaa jirtan tolcheeti bahaa deebi'a. Isin bira malee na biraa miti. So sheexaanticha kana nuti sirri beena. Namni duraan isa qabee taa'uun nuyi adeero dhugaan si himan. Nuyi namni yaada qopheessu, namni yaada hojii jijjiiru, namni waa qindeessu. Laal wallaahi isinitti hin kijibu. Taayyee dandayaati. Taayyee dandayaati. Taayyee mismaara keessaa guuree kuteensiin jedha. Ichii booda piippiin eega gaafa kaan caffirra walitti iyyanii booda ni jirtii piippii mee xiinxalaa waa laala. Hin jirtu jechuudha. Akkatti waan kana halkanii guyyaa mari'annee tolchuu turre nuu wal beekaa. Maaliif foormulaa itti gartee mari'atanii waan takka bulchuu turan miidiyaa irratti ol baaniin albaanna. Nuti gartee faarsee bulaa haaraa kanaa miti hawaa wajji dalagee hawaa wajji godhaa ture hunda heejuu asirratti ol ba'e. Bar jaawari akkasin naa dawwalee bar jaawarii wajji kana ta'e jaawar kana naa sirri beekaa bar maarree naa sirri beekaa si galee. Sigale jaawar kana naa sirri beeka jennee naasoo nuti abiyyi kana naa sirri beeka nuti abiyyi sirritti beeknaa siyaasaan isaa harkaa kutteenneetu ganaa isiniif qopheessa isinii wal dhagaya laal nurra namni abiyyi beeku hin jiru. Sirna kana nuti xafaaxafnee tolche. Isin bar warri amma faarsee bulaan haarayni kun deeggartoota bara. Deeggartoonni faawundara irratti akkamiin mormu? Nuti faawundara jechuu dandeessaa piippi jalqabarraa utubaasiitii. So saniifuu game is over. Namichi tokkoffaa naman dhageeffatu. Namni naman dhageeffanne ni kuta. Lammaffaa gorsan jaalatu. Namni gorsan jaalanne ni kuta. Sadaffaa ifiifuu dadhabaadha dadhabaa isa caalaatti walitti qabatee bira taa'e. Beera gurguddaa akka marmeelaa kana kan inni walitti qabatee bira taa'u laal. Kayyoo inni iyyaa jees harkuma tuma. Kayyoo inni kana taa'aa jees harkuma tuma. Namni waa beeku hayyuuniif marsaa'e. Beeytotaaniif marsaa'e. Paartiin sun paartii itti fufa qabdu.
paartii gartee fuula duratti tarkaanfachuu teessuu qaban. Har'a hayyoota keenya kana laala. Dheengadda guyyaa dhiyeessan namuu dandeettii isaan irratti qophaa'eeti. Siyaasaa beekuus siyaasaan dhiyeesse. Dandeettii ekonoomii qabus ekonoomii dhiyeesse. Dandeettii faayinaansii qabus faayinaansii dhiyeesse. Faayinaansii dhiyeesse. Namuu dandeettii itti qabuuni ka siyaasaa qabus ka waraana qabus akkasitti dhiyeesse. Inni waa hunda isaa beeka. Wanni kun wangeelaa biyyiitii har'aarran isinin hin jennan. Paartii siyaasaa wanni jedhamu hin jiru. Walaa muslima ta'e, kiristaana ta'e, pheenxee ta'e, pirootestaantii waan feete ta'e dura isaa salaatteeti nabiyyiin kiyya isa jettee isatti amanuu qabdaa jechuudha. Baramma sharxii islaamaa keessa seenuudhaaf dursa bar rabbiin tokko Muhammad ergamaa isaatii dhugoomsuu qabdaa bar. Dhugoomsuu qabdaa bar. Piippii ta'uudhaaf abiyyi waaqa kiyya jechuu qabda. Abiyyi irraa kaafe ergamtuudha akka feete gootaa jiru. Sirna dhaabaa, itti gaafatamummaa dhaabaa, maaxirqishoo hin jiru. Waa takka itti gaafata. Feetu hati, feetu ajjeesi, feetu itti gaafatamummaa uummanni si kenne akka feete godhi aangoo teetii fayyadamee nama zarafi ati abiyyuma faarsi. Deemis oofa. Wanni paartii jedhamu hin jiru. Wangeela isaatii har'aarra isin hin jennu. Kana hunda garreeti biraa dachaan jechuudha. Addunyaan kana garteeti waan gootu wallaaltee bira taa'u turte. Hayyoonni kun dhufee gabbahee mataa walitti qabate. Hayyoonni kun dhufee mataa walitti qabate. Duraan akkam jechuu turan? Marroo bira dhufanii bar Jawaar isin hin fedhu. Namni ABO dhabamsiisuu barbaadu Jawaar Mohammadii bar tokkoffaan jedhanii. Bar piippiidhaa beek. Jawaar bira dhaqanii bar marroon sijjeessuu barbaadu. Wallaggaa tun harkaa ta'een feetu musliman jaalatu. Ati waan muslima taateef si jibbani. Nama Jawaar yaadu fakkaatanii. Naafii si caalaa Jawaar jaalatanii. Naafii si caalaa marroo jaalatanii. Amma mee ilaala. Sheekka abbuta. Ati silaa dandeettii ni qabda. Bar abalu faa wajji deemtaa siin jala. Abalu sun jaalakeetii beekadhu. Abalu sun bar lubbuu walii kennitanii wajji haa hojjetanii beekadhu. Yala. Isa kana siin juu sanirra abaluu santu lubbuu sii kennee beekadhu. So akkasitti dasi Oromoo tana facaasuu turanii. Hayyoota kana iddoo dhufaniiti Jawaar isin ganee ifii tujjaara ta'ee kaampaanii meeqa jaarratee ka'ee biyyatti isin biraa gale. Arabaadoor irratti halkanii guyyaa waliin qaaxiraa bulta. Wallaahi anaa nama meeqa akkana naan jiru. Si laffaasisee akkana si godhee mixirqishoo si godhee naan jedhan. Haga duraa san dhugaa seeneetiin maaluma namni kan namaa rifatu. Idaan opiidiyoon baanan jannata. Yaa bokkan namaa rifatti jennee kaanee horiyaa humnisi. Idaan wanti adda addaan mismaara nu dha'uudhe. Bar nuti waan taanerraa hin ta'inaa isiniin jechuu jirra bar yaa faarsee bulaara. Waan nu bu'erraa hin bu'inaa. Waan gubannerraa hin gubatinaa isiniin jechuu jirra bar. Silaa nu galatoonfachuu qabdanii. So akkasitti hayyoota keenya kana adda diiguu turanii. So nuti warri waan kana bu'uureessee itti cabsee arge. Yawween duraan arkee baqate. Marroonni duraan arkee baqate. Gaddachaaneeti aboo wanni isin jettan dhugaadha. Garuu kan nu baasu tokkummaadha. Warri waliin mufatees waan sabaatiif waliif mufatan malee namni ooyiruu walii qote. Namni jaartii wal jalaa fuudhe. Namni obboleessa wal jalaa ajjeese hin jiru. Wanni isin irra wal dhabdan waan sabaati. Obboleeyyan kiyya tokko nuu tahaa jenneen. Hayyoonni keenya nu dhaga'ee tokko ta'ee jira. Tokko ta'ee inni je'eetuma nu biratti nafne jira. Sabaa sablammii biyya saniitii hojii qophaa'anii piroopozaala Ameerika galfatanii. Biyya san ka sossoosu Ameerikaa beekama. Ati harkaan itti qabachaa rabbii sitti kadhachaa Ameerikaa sitti gargaarsifachaa jechuudha. Maanaan ayatoota kana. Osoon torbaan hin gahin Ameerikaan ta'u.
Nagayaan ni fixamoo hin fixxuu qofa gaafata. Abiyyi akkasitti gartee wanna tahuu barbaadu. Abiyyi halkanii guyyaa akkasitti gartee if dhaaduu barbaadu. Ha abalu wajji mari'adhe, wuuyi akkana tahe, way miixirqishoo tahe, way miilliyyoo tahe jee abiyyi dhaadachuu barbaaduutu haga ammaatiin siin jedha. Haga ammaa poostiin goone waan namicha Ameerikaatii wajji haasa'e.